tajaajila uummataa fi hojiilee kheyrii gurguddoo hojjechuun kan beekamu naannoo Oromiyaa dabalatee kutaalee biyyaa garagaraatti naannoo hanqina bishaanii qabaniif bishaan baasuudhaan akkasumas masjiida ijaaruun kan beekamu Ustaaz Abu Muhammad. Ustaaz Abu Muhammad bara 2005 irraa kaasee waggoota 20f naannoo Oromiyaa Arsii lixaa aanaalee akka Kofalee fi Kokosaa, Harargee Bahaa aanaalee akka Baabbilee, Kombolchaa fi Biyyoo Adaree akkasumallee naannoo Oromiyaatiin alattis kibba Itoophiyaa godina Guraagee aanaalee akka Buttaajiraa, Siltee, Waraabbii fi Walqixxee dhaquudhaanis bishaan baasuudhaan hanqina bishaanii mudachaa ture furuudhaan namaa fi saawwan dheebuu baasuu danda'eeti jira. Abu Muhammad hojiilee hanga ammaatti hojjeteen naannolee hanqina bishaanii qabanitti eelaawwan 140 ol baasuudhaan fagoo deemanii bishaan barbaadu salphiseeti jira. Abu Muhammad hojiilee kheyrii gurguddoo ilmi namaatii fi rabbiinis jaalatan ammas hojjechuu irratti argama. Bishaan kun asitti nu galee galanni rabbiin haa ga'u. Jazaa warra hojjeteeti illee rabbi jazaa isaanii haa deebisu. Bishaan erga as keessatti galee sababa Sheekh Muhammadiitiin jidduu kanatti nu galeetiin jedhe bu'aan guddaan nu bu'ee jira jechaadha.